Oromiyaatti barattoonni hiriira mormii cimaa gaggeessu yakka sanyii duugaa lixa Oromiyaatti raawwatame balaaleffatanii jiran. Hiriira mormii kana irrattis barattoonni ergaa dabarsan nuti haftee harka muraa fi harma muraa aanoleeti har'a ammoo yeroo obboleeyyan keenya lixa Oromiyaatti mormii muramu teenya hin laallu kanaafuu waan dandeenyu hundaan bira dhaabbachuu qabna jedhan. Yakka faannoo Amaaraa fi mootummaa Bilchiginnaatiin raawwatame kanas balaaleffatanii jiran. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Soddoo fi Yuunivarsiitii Arbaa Minci keessattis mormii cimaa gaggeessu nyaata lagachuudhaan yakka lixa Oromiyaatti Oromoo irratti raawwatame balaaleffatanii jiran. Barattoonni Yuunivarsiitii Soddoo kampaasii Daawuroo Taarchaa baratan miidhaan uummata keenya miidhaa keenya gochiisuu kanneessaan uummata keenya irra gahaa jiru haa dhaabbatu jechuun mormii isaanii kan dhageessan hoggaa ta'u haala nageenya mooraa keessa jiruun ukkaanfamnee dhorkamnus miidhaan uummata keenya irra gahaa jirtu hanga dhaabbattuu lagannaan itti fufti hiriira ba'uun dhabnus nyaata lagachuu hin dadhabnu jechuudhaan ergaa isaanii dabarfatanii jiran. Mooraa Yuunivarsiitii Arbaa Mincii keessattis bifuma wal fakkaatuun barattoonni Oromoo nyaata lagachuudhaan nyaata dura nagayaatu dursaa roorroon uummata keenya lixa Oromiyaatti irra gahaa jirtu haa dhaabbatu jechuun mormii isaanii dhageessanii jiran. Gama biraatiin godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Qarsaa Maallimaatti barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Gibbisoo barattoonni Yuunivarsiitii Rift Vaalii gocha sanyii duguggaa faannoo Amaaraatiin raawwatame balaaleffatanii jiran. Mormii isaanii kana irrattis mootummaan hatattamaan faannoo Amaaraa Oromiyaa keessaa baasuu qaba jechuunis yaamicha isaanii dhageessanii jiran. Baha Oromiyaa godina Harargee Lixaa magaalaa Cirootti kan argamu Yuunivarsiitii Odaa Bultuum keessatti yeroo ammaa waraanni mootummaa Bilchiginnaa barattoota nagaa goolaa akka jirus odeessi achirraa ga'ee ni mul'isa. Naannoo Oromiyaatti sarbama mirga namoomaa hamaatu gaggeeffamaa jira jechuun Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseeti jira. Naannoo Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa keessatti walitti bu'iinsaa fi haleellaa gaggeeffamuun ajjeechaa miidhaa qaamaa fi qe'ee irraa buqqaa'uu dhaqqabaa jiruun sarbamni mirga namoomaa baay'ee hamaa ta'ee raawwatamaa akka jiru Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksiseeti jira. Gabaasa ji'a adoolessaa irraa hanga muddee afuritti jedhee Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa kan baase godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti haleellaa qaamolee hidhatan garaagaraa raawwataniin namoonni dhibbaan lakkaa'aman bifa suukanneessaa yoo ajjeefaman kan lakkoofsi isaanii hin beekamne miidhamni qaamaa cimaan irra ga'u ibseeti jira. Ibsa koomishinichi muddee torba bara 2022 baaseen ajjeechawwan miidhaa qaamaa lammiileen dhibbaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irra buqqa'uu ji'a adoolessaa kaasee hanga muddee bara 2022tti jiru ifa godheeti jira. Naannolee kanneen keessatti lammiilee nagaatiin alatti humnoonni nageenya mootummaa fi hojjettoonni mootummaa fi namoonni siivilii yoo ajjeefaman qabeenyi hedduun manca'ee kaan ammoo saamameeti jira jee. Dabalataanis bu'uuraaleen misoomaa fi tajaajilli garaagaraa manca'uu fi tajaajilaan ala ta'uu ibsi koomishinichi baasanii akeeka. Ibsa kanaan namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'an 1,000 kan lakkaa'aman hoggaa ta'u haala deeggarsa namoomaa dhaqqabsiisuuf rakkisaa ta'e keessatti gidiraa argaa jiraachuudha ibse. Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa walitti bu'iinsaa fi haleellaa ji'oota dabran keessatti rakkoo siyaasaa keenyaaf furmaanni siyaasaa akka barbaachisu sirriitti amanneeti waa'illeen walii galtee kana mallattinees murtee kana fudhatanii hojiirra oolchu jennee abdanneeti turre ammaas ni abdanna jechuun fuula Tiwiitaraa isaanii irratti barreessaniiti jiran. Lixa Oromiyaa dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti wanti raawwatamaa jiru garuu kan Tigraay keessatti mudachaa ture addaa miti taatee wal fakkaataatu irra deebi'amee Oromiyaa keessatti raawwatamaa jira jechuunis ibsaniiti jiran. Bu'uurri rakkoo kanaa akkaataa heera mootummaan rakkoowwan siyaasaa bal'aa ta'an irratti mari'ataniif furmaata siyaasaa fiduu ifaajjuu dhabuudha jechuunis obbo Geetaachoo Raddaa dubbataniiti jiran. Obbo Geetaachoo Raddaa itti dabaluudhaan inumaa qondaaltonni mootummaa federaalaa hedduun rakkoo uumame tasgabbeessuu daran karaa ittiin hammeessan irratti hojjechuun paartilee siyaasaa qabsoo karaa nagaa filatan hadheessaniiti jiran jechuun kan ibsan hoggaa ta'u biyyattii keessattis qormaata biraa hamaa fidaa jiran. Gama biraatiin paartiin Izeemaa jedhamu kan ministeera barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaatiin durfamu mootummaan iddoo humni nageenyaa mootummaa salphatti ga'uu hin dandeenyetti hawaasa akka hidhachiisu gaafateeti jira. Gama tokkoon naannoo Tigraay keessatti nageenya buusuuf jecha hidhattoota hiikkachiisa gama kaaniin ammoo kaan akka hidhatu waamicha dhageessisuun waan qondaala mootummaarraa eegamu miti jechuun qondaaltonni siyaasaa fi namoonni bebbeekamoon Profeesar Biraanuu Naggaa qeeqaniiti jiran. Ibsi Izeemaa kun erga dhagamee boodaas ijoo miidiyaa hawaasummaa ta'eeti jira. Qondaalli siyaasaa paartii koongirensii federaalaa Oromoo obbo Jawaar Mohaammed ammoo gama isaaniitiin yeroo ammatti Itoophiyaan meeshaa waraanaa xiqqeessuu qabdi malee heddummeessuu hin qabdu jechuun waamicha qondaala mootummaa kanaan dhiyaate qoosaa sababaan kan hin deeggaramnee fi itti gaafatamummaa kan hin qabneedha jedhan barreeffama fuula Tiwiitaraa isaanii irratti maxxansaniin. Oromiyaan yeroo kamuu caalaa goolama siyaasaa hamaa keessa jirti jedhan qondaalli siyaasaa kaafaa obbo Jawaar Mohaammed yeroo kanaaf furmaata waan ta'uu danda'us akeekaniiti jiran. Akkaatuma kanaan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo waliin gadi ta'anii mari'achuu milishaa faannoo jedhamu Oromiyaa gadi isee akka bahu gochuu fi kanneen buqqa'anii qe'ee isaaniitti deebisuu akkasumas marii biyyaalessaa hundaan mate geggeessuu qofaatu furmaata tahaa jedhan obbo Jawaar Mohaammed walitti bu'iinsi kun yeroodhaan hin dhaabbatu ta'an. Guutuu Oromiyaa keessatti hiriirri mormiidhaa jalqabameeti kan jiru akkuma beekamu lixa Oromiyaati taateewwan ajjechaa suukanneessaa uummata Amaaraatiin uummata Oromoo irratti gaggeeffame mormuudhaaf jecha guyyaan sadaffaan arraan tan itti fufeeti kan jiru. Barii ganama kanaa kan eegalamte magaalaa Adaamaa Yuunivarsiitiin Arraambeedhaa uffata gaddaa agarsiisuudhaan mormii dhageessan kan Oromummaadhaa agarsiisaniiti kan jiran. Akkasuma manneen barnoota magaalaa Adaamaa keessaa hedduunis humna waraanaa mootummaatiin qabamtee akkuma itti jirtu Yuunivarsiitiin Adaamaa keessatti barattoonni guyyaa dheengaddaa hiriira mormii agarsiisan kanneen boombii haaraatiin miidhamanii fi kanneen ammoo miidhamanii mana yaalaa jiran akkuma jiranitti ta'ee kanneen qabamanii harka mootummaa seenanii waraana mootummaadhaa seenanii achi buuteen isaanii argamanis hedduu akka ta'edha. Gabaasni keenya irraan tana itti mufuudhaan oolmaa guyyaa irraan tanaatiin ganama kana Yuunivarsiitiin Arraambeedhaa eega gaddaa agarsiifteen booda jeequmsi naannawa Yuunivarsiitichaa waraanaan ta'eeti jira. Ittuma fufuun egaa arras magaalaan Holotaadhaa hiriira mormiidhaa agarsiisaniiti jiran. Magaalaa Holotaa keessatti dhaadannoowwan garaagaraa kan agarsiise barattoonni magaalattii keessatti baratan
kallattii adda addaati waraanni mootummaadhaa dhaabsisuudhaafis yaalii godhee milkaa'uu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu guutuu Oromiyaa keessatti hiriirichi kun kan itti fufu hoggaa ta'u hayyoonni Oromootii fi akkasuma quuqamtoonni aktiivistoonni ogeeyyiin miidiyaa adda addaa hiriirichi yookaan ammoo warraaqsi ammaan tana eegalame kun hanga galma gahuutti itti fufuu akka qabu gamanumaa dhaabanii qeerroodhaa fi qarreen Oromoodhaa kanneen biyya keessaa kanneen biyya alaa miira tokkummaatiin harka wal qabatanii deemuu akka qabanis keessaadhaan namoonni adda addaa ergaa dhaammachaati kan jiran. Haa ta'uti malee ammallee lixa Wallaggaa keessatti akkasuma